dansaa qabdani jajjaboo tajjaba galata waaqa maatiin dhugeeffatte yaa dhugeeffatti shufii choo harka keessa rukutaa maatiin koo hundiniyyuu amananiiru mee akka maal taatani gaafa dhuftan ani gaafa dhufe in dhukkube tasuma dombenne garchi sadii afuri kanalle nar taate nafi xiji cufti fincaan iltiti cufti bicha taate maal jedhan hakiimiin akimi waan jette kanseri jette miili kulleen na ta'uu fedhe miili kunillee na nyaata nafi xiji akkanuuf tolcha akkanuuf qoota isin tolcha ammo wanni sun cufti yaana rabadde badde kanseriin sunillee badde harka keessa walin rukutaa nafi na nyaati sun fincaan ilti bicha na taataan cufin badde wama nafi na nyaata erga gaafa dhuftani amma eeyu duukaa jirta eeyu si fidi amma injira mucaa dansaa akkam nagenni baraadha nagaa dansa yoo jajjaboo dhugeeffatte ayyee jaarsi dhibame hakiimiin waa timtee jedhan amma waan ina fayyisaa jedhee dhufe akkas atillee akkanatti fidde akkas silaa waan in fayyisaa dhugaa dhuftanii uummata kanaaf hin dubbattanii hin dubbanne jaarsi guddaan kun rajiijii kana keessaa fuuneerra raamboo keessaa buqqifneerra qaagoftaa yesuusin naxaa si baaseera naxaa eegi asi dhufee kana badde yaa badde cufa badde kunoo harka keessan ol kaasaa isininis wanti isin rakkisu har'aa kaasee isinirraa bada ergaadha kun amma waan jaarsi kun dubbatu ergaadha bara waan nama rakkisu batalaa amma kaanseriin dhukkubaa dagaadha bara yoo waaqayyo nama fayyise malee hakiimiin hin danda'u baqassanis buranis harka kee achi ol kaase wanta ati machuu dadhabde kaanserii kan caalu yoo nama kee jira inni immoo sirraa badeera amma gaa bilisa baatanka bilis baane harkatti kaasaa waan isin haa eebbisuudhaani Kabbaba ayyaaneen jedhama. Kabbaba ayyaana eessaa dhuftan? Aanaa Meettaa Roobii irraan dhufe. Maaltu ta'e? Mucaan kuni gaafa tira saawundii ji'a torbaffaa guuttee too kaafnu daa'imti tuni hin guddattu. Ijoolleen kuni hin guddattu waan ta'eef sababni ishiin hin guddanneef daa'ima kana daftanii odoo fidanii jiraatanii qaaxa baafne. Amma immoo hin baafna waan ta'eef daa'imti tun hin guddattu. Maal qabdi jedhan maaliif hin guddattuudhaan sababni isaa? Duddi ishee gubbaarri fakkeenyaaf iddeen kuni baay'ee addaan baqaqee jira waan ta'eef achiin ishiin tibeetti qabachuu hin dandeessu fincaan qabachuu hin dandeessu sababbii kanaatiif haa ba'uu nuun jedhan. Utuu garaa keessa jirtu moo? Utuu daa'imni garaa keessa jirtu hakiimiin akka jedha. Atiraaf saawundii irratti ilaala. Isa booda moo dhuftanii ree? Iddoo kana dhufneen isin immoo iddoo kana jirtanii daa'imti kuni dudda duuba kana rakkoo qabdii nuun jettan. Utuma garaa keessatti. Achumarraan daa'ima kana iddee kana rakkoo qabdii fuulli ishiitillee. Daa'imni dhalatteetti. Hin dhalanne. Garaa keessa jirti. Garaa keessa jirti. Inka. Isatti dhossitee baattu waaqayyo harkaan qabee si sirreessa. Ishee. Booddee gaafa akkas jettanii daa'imni kun bakka kanaa rakkoo qabdii jettan akkuma hakiimiin jedhe san jechuudha. Hakiimiin jedhe. Daa'imni garuu garaa keessa jirti. Garaa keessa jirti ganaa ji'a 9 hin guunne ji'a 8 waan ta'e keessa jirti. Kana booddee daa'ima kana fuulli ishitire dudda duuba jira. Waaqayyo immoo fuulduratti hin dabarsa waan ta'eef daa'ima kana baasaa isiniin jedhanii turan miti jennaan isiniin jenne. Achumarraan daa'ima kana rakkoo qabdi waan ta'eef hin jijjiira waaqayyo fuulli ishii kan duuba jirullee fuulduratti hin darba. Sababbii kanaatiif waaqayyo hin jijjiira waan ta'eef daa'imti keessanii hin baatu nuun jettan. Nuti immoo riivarii baannet mana yaalarra naanna'aa turan riivarii baannet jechuudha. Achiin isaan gaafa baasaa jedhan hin baafnu. Mana waldaa geessinaa achitti daa'imti kun hin fayyiti. Daa'ima kana baasuu hin qabu. Lubbuutti faraduu hin qabu deendideen. Inka rifeerii baattee kan dhufte dhuga ba'umsa kanaan sirraa ka'eera. Miila ishee ilaala dudda ishee ilaala. Amma fuulduratti ilaal. Daa'imti kun fuulli ishee nagaa. Fuulli ishee fuulduratti naanna'e.
Ilillee fidaa waaqayyo isa jiraataadha. Meesiyaa tokko waa jedha namaaf kan hin danda'amne jedha. Irra deebi'aa jedha wayitu jira. Waaqayyoof jedhaa yaati. Maal ta'a? Hin danda'ama. Xumurameera kan keessa. Margaa erbaa eessaa dhufte? Waaqee mi'aa. Maa isheen kun maal keedha? Haadha manaa koo. Heeshi maaltu isinii ta'e iddoo kanatti? Iddoo kanatti waan guddaa xanaaf ta'e. Ishii baay'ee na jalaa dhukkubaa. Aannan du'aa bakka duuf hin jira jettee gaafa isheen dhiphattee sammuu isheetii fi laphee ishee kana dhukkubaa. Dhukkubbii cimaan hin dhukkubee. Akimi dhattanii? Akimii hin dhanne. Dhattanii? Innan. Asuma dhuftanii? Akkanuma bakka asuma nageessan as citta fayya jettee. Fidee dhufee abbaa koo wajjin achi ta'anii abbaan koo fidee dana fidee. Innaan eechi abbaa warra ishee jetteeni. Innaan idda san jira nuftuu ati naan jettee na waamte. Yoo nufuu adda keenya kanarra keessee nuu kadhattee dhukkubni ishee laphee isheerras kan immoo sammuu ishee dhukkubsus irraa baqatee. Fayyinee kinoo amma yaa saba waaqayyoo ilillee nuuf galchaa. Galchaaf ilillee sirriitti galchaa. Abbaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa kinoo. Ilillee ammallee ilillee waaqasa jiraata. Yeroo amma dubbannu kan laalii fakkaata mitiire amma isheen dhukkubsannaan lafa hojii dhaqee yaada yoo manatti gale akkasii waaqayyo isa mana kee keessaa si cannaqu si rakkisu amma ergamaatti ergee sirraa gad baasu. Natsaadha kam? Natsaa. Mucoo natsaadha? Natsaa? Sin cannaqu? Sin aarsu? Sin boosisu? Minaas nyaachise? Askala. Eessaa dhufte? Dongoree danquu. Dongoree danquu. Maaltu siif ta'e iddoo kanatti? Desal gaafa guyyaa 22 dhufee dura gaafa 21 istirasaawundi gaafan ka'uu dhaqu mucaa keetirraa bishaantu jira mataa isaatirra waan ta'eefuu gaafa 8 dhuftee istirasaawundi ka'uu qabda naan jedhe. Achi booddee as nan dhufee asitti immoo isin jechuudha namni ulfi keessan rakkina qaba isin hin jedhe dooktorri jettan. Gaafa sin ergaa kana si dabarsanaan ka'eetu dhufe. Gaafan ka'ee dhufuu maal sin jedhan janaan akkas jedheen dubbadhe. Mucaa kanarra bishaan waan jiruufuu piraasoonis godhaniitu si baasu turanii jedhe. Waaqayyo immoo yaada kana diigeera mucaan kee immoo bilisaa nagaadhaan deessaa dhuftee dhugaa baatanaan jettan. Waaqayyo isa kana naaf godhee ilillee guddaa galateeffadha. Bishaan irra jiru amma? Nagaa isaati. Naguma deesse? Dhiira? Dhiira. Akka keessa turkutaa. Ciao.